Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurana fergisa meetinnon dubbadhaa waa'ee biyya alaa waa'ee biyya keessa. Kunis wala mataa maqaa wal balleessaa maalumaan dubbadhaa maalumaan odeessaa ati nurraa kaasii yaa rabbiin dandeessaa ati nurraa kaasii yaa rabbiin dandeessaa. Hamiitti dhiisaamee walaa gargaarru maalumatti amee kan walitti haarru inni jibbaa qabduus walii araaramii wal nu haa taasisu rahmaan arrahiimii wal nu haa taasisu rahmaan arrahiimii. Meetinnon dubbadhaa waa'ee biyya namaa shamshiyyatti diree bobbaa ganamaa sa'a afur ta'uu laallataa baramma sa'a afur taana goorfatti argama kashaafattii banee qabee waliin nama odoo keerii taate haa taatu waan nama odoo keerii taate haa taatu waan nama. Alhamdulillaahi kadhadhaamee rabbii irraa nu haatisu kun hunduu zambii irraa nu haatisu kun hunduu zambii. Obboleessa kiyya meena dhaggeeffadhu baada dhaggeeffattee qalbitti fudhadhu waan biraatti dhiisii rabbii kee kadhadhu karaa deemtu hundaan keerii baay'ifadhu boru meeza nama baankii ol kaayadhu boru meeza nama baankii ol kaayadhu. Antakkaan sii himaa dhaga'i biyya namaa kijibni baay'atee barsirratti amma akkuma olee buluu maraata ilmi namaa niitii tiyya ja'an intaluma namaa. Dhugumaan niitidhaa dhugumaan qaadhimaa ani kanan beeku haa beeku rabbummaan ani kanan beeku haa beeku rabbummaan. Alhamdulillah galanni kan rabbii kan geetaa ol ta'e maaluma ta'amee namni isaa wal ta'e maaluma ta'amee namni isaa wal ta'e. Silaa namni jiru odoo akka kiyyaa duniyaa tanatti miskiinuma ta'e guyyattii qiyaamaa jannataa wal ga'e guyyattii qiyaamaa jannataa wal ga'e. Silaa namni tokko wanni inni barbaadu duniyaa tanatti akka fedhe ta'e akkan bashannanu isa boruu yaadu. Ati nurraa qabii guyyattii qiyaamaa yaa rabbi mee aduu ati nurraa qabii guyyattii qiyaamaa yaa rabbi mee aduu. Alhamdulillahi galanni kan rabbii kan biraatti dhiisii isuma abbadii isumarraa qabnaa harraa baru abdii isumarraa qabnaa harraa baru abdii.